Koongirensii United States inni haaraan jimaata kana jalqaba. Mike Johnson afayyaa'ii mana marichaa akkas jedha. President Trump gara DC'tti fi White House'tti ni deebi'u. Akkasumas nuti Ripaabilikaanonni Seneetii fi mana maree irratti caalmaa ni qabaanna. Naannoo kanatti wantoonni addaa ta'uuf deemu. Garuu immoo afayyaa'ii mana marichaa Mike Johnson ji'a darbe falmii baasii maallaqa mootummaa irratti ture hordofee dimokiraatota walii galtee irra ga'uun tajaajilli mootummaa federaalaa akka hin cufamne taasisuu isaan aangoon isaa gaaffii keessa galeera. Kevin Koser Institute Enterprise America irraati. Obbo Johnson hiriyoota isaanii warra Ripaabilikaanii biratti ibidda qabataniiru. Akkasumas namoota muraasa qofaan kan harka caalmaa qabaatan keessatti daangaa hin baratamiin murtaa'ee qabaata. Pirezidaantiin filatame Donald Trump wiixata darbe fuula miidiyaa hawaasaa irratti Johnson afayyaa'ii mana marichaa nama gaarii, hojjetaa cimaa fi nama amantaati jechuun deeggarsa qabuu fi ibseera. Bakka bu'oonni Ripaabilikaanii irraa Chip Roy fi Thomas Mez garuu hooggansa isaarraa shakkii akka qaban ibsaniiru. Steve Bannon gorsaa fi michuun Trump immoo Ripaabilikaanonni Johnsoniin aangoo isaarraa akka kaasaniif waamicha taasiseera. Johnson bakka kanaaf akka hin madaalle ifaadha, gadhiisuu qaba. Waggaa lamaan kanas yommuu koongirensii haaraan hojii jalqabe Ripaabilikaanii irraa afayya'iif kan dorgome Kevin McCarthy qormaata wal fakkaataatu isa quunname. Afayya'iin hin filatamne. Dhumarrattis adeemsa sagalee kennuu marsaa 15ffaa irratti McCarthy'n filatame. Kuni ta'ee osoo jiru dimokiraatonni mana maree keessaa dhiibbaa namni biiliyoonarii ta'e Elon Musk erga inni miidiyaa hawaasaa irratti baasiin maallaqa mootummaa akka hin raggaasifamneef maxxanseen booda yaaddoo qabaachuu isaanii ibsaniiru. Elon Musk sobaaf odeeffannoo dogoggorsaan hunda tweet godhaa ture. Waa'ee pirojektiiwwan sana keessa jiran illee. Seneetii United States keessatti illee Ripaabilikaanonni warra Dimokiraatii caalaa harka caalmaa qabaachuu isaanii hordofee jijjiiramni dhufaa jira. Akkasumas waggoota 18 as yeroo jalqabaaf Mitch McConnell hooggansa paartii irraa ka'aa jira. Johan Thun Daakotaa Kibbaarraa hooggansa Ripaabilikaanii ta'uuf deema. Uummata Ameerikaaf aangoo qabna. Aangoo ajandaa jeequmsaa kan Biden, Harrisii fi Schumer dhiisanii deeman qulqulleessuu qofa osoo hin taane dhimmoota Pirezidaant Trump dursa kennaniifis hojiirra oolchuuf. Akka barsiifataatti pirezidaantii haaraafis ta'e koongirensiif guyyoonni 100 jalqabaa yeroo hawwii ajandaa seerota haaraati. Inni taarifa akkaan cimaa ta'e cabsuuf deema. Dhimmoota daangaa fi ajaja hojii raawwachiiftuu kan immigireeshinii fi baqattootaa walii wal qabatan irratti addatti immoo kan Meeksikoo fi biyyoota musliimaa irratti xiyyeeffachuuf deema. Akkasumas dhimmoota diinagdee miidhaniiran kanneen akka shaqaxoota nyaataa kan inni yeroo hundaa maqaa dhahuu jaallatu ajandaalee karaa seera tumtootaa darban irratti waliigaltee kamiyyuu taasisuuf deema. Manni maree bakka bu'ootaa United States wiixata dhufutti bu'aa filannoo bara 2024tiif waraqaa mirkaneessa raagaa kennuun pirezidaantummaaf Donald Trump mo'achuu isaa mirkaneessuuf beellama qabateera.